nama haasoftu kana keessa dubbii qixxaa salphina barra cabsanii ka Beerut irraa tikeetti lama muree fi defiizaa dalaisiisee fi jette sirrii na fiddee jirti. لا أكثر يا أكثر. defiizaa كوي واسي سريت. واسي سريت. أنا ما وان كنا وجوله دو ورنا ما بيجرا بيجت فيدان أفيدان دبي فيدان هم دايزانه هريو تكيه هم بيك. وانا دايمانين كوني إقامة فيدان كدلا قاتي مت زيارة أكوانا بيسان ترتي لا تديم توان تيفي. سلام الله في سادل الله في راكومتي أما يصير إجازة فيده لما يواسي فيدا غافي دايركت ديبس إندي تشي كابين. Gaaffii dareetti kasii deebisu waa'ee kisaaraa dalagaan dhabamee jennaani biiftuu jedheen haati kunooti yoo sobate ijoolleen mana jiran ijoolleen isii jechuudha. Biiftuu kisaaraa kan keessii kafalee deema qaraamaa keessa seenuuf hin jira ganna lakkisee guyyaa 14 irraa qaba waraqarra. Qaalii takkanatti hin barbaadu natti ol hin deebisiin tafidde wajjin haasayaa taasifti na fidde wajjin haasayaa naan jette na dhaga'i natti haasayii jedhe. Gaafa duraa hin duutee kaamma teettu naan jennaan ati hin duutee ana moo isitu soqachuu qaba waa'ee fiizaa kana isin na fide isin dalagaa na galchuu qaba moo anatu gabbayee dalagaa soqata. Ammas kisaaraa tatte sii kafala ganna lakkisii narraa dhumachuuf deemuu jira jedheen 3,500 as kennii naan jette. Ani madaami miti haa kun osoo as jirti ijoolleen mana san jiranillee isii bira jiraatan as fidi jedheen 3,500 ani madaami miti. Waan fiizaa kan keetiin baafatte daandaa haqa kan keetiin natti himi sii kennee kisaaraa sii biraa deemaa jedhe. Shaarmuxaa anatu fidee naan jette. Mana isii teettee waa'ee shaarmuxinnatti ittiin dubbanne walitti arrabsine waan takka walitti hin taane odoo wal arrabsuu baannee bareedaa jedhe. Qaalii takkanatti kalama waliin dubbisin jettee silkii haasayettee silkiitti cufatte gaafsan achumaan hafte. Itti deebite miqattiin fira kennaa tun ammallee taanan fi kisaaraa isii sii cufanii haa deemtu miqattii tana gallakkisii. Kastamarii hin qabdu gallakkisii jennaan biiroo qababannoo keessaa bakka akkanaatii jette. Biiroo eega qabaatte ani argaa hin jiru ani qaraamaa keessa dalagaa guyyaa meeqaan barraa dalaguu hin barbaadu biiftuu barraa dalaguu hin barbaadu amma talaba dalagachuu barbaada waggaa 2 dalagadhee achi booda fiizaa mataa kiyyaa baafadheetiniin uf danda'ee jiraachuu barbaada jedheeni itti himee jira. Haqa kan keessii kafala ganna lakkiseedheen diddeen na ukkaamsitee naan teette. Ishii biiroo isiin kastamarii itti fidee naan jettu kastamariin isaan itti nageessani mana ufiititti ol na waamee ol na koreda kana ol marrajaa qaba isallee sagalee qaba. Yoo soba ta'e wasaappiin sheer sirra godha aslii kootu. Warabbal kaaba'an yoo intala tanarra kaa'e rabbiin narra haa kaa'u koottanatti. Kastamariin isiin itti na fidan ol na kore ani isa waan akkasii dalaguu biyyaa hin baane hin barbaadu koon na fuudhee sagalee itti qaba. Dhufanii na fuudhan isiin indoomi hin kaadde fiidu. Nama biraatti dhufee na fuudhee ragaa qaba silkii qaba gaafsanis taana. Giftii diya jedheen ammallee waraqaan keenarraa dhumatee maaltu mala ostuufirraa natti hin dubbatu. Yoo waa'ee waraqaa kiyyaatti dubbate intala fiddee beeka. Waraqaa waa'ee kiyyaatti intala ani sitti maaltu nagee silkii harkaa furadha silkii harkaa gurguradha silkii harkaa akkas godhadha jettee bakka deemtu kana haasuf. Fe'amasummaa ta'e tiiktookii yoo ta'e eenyumtuu hin dalaga isiillee dhima dalaydi. Anis hin dalag atis hin dalayda waa'een tiiktookii sirbaa fi waa'een dalagaa mana madaami walitti dhufu. Waggaa 2 dalagadhee dhufe ganzabaa jedhee asii jijjiiradhe akka isiin jette san shirmuxinnaaf asiin dhufne hanga ilma namaa kadhadhe kalee galgala paaspoortii tiyyaaf waraqaa fiizaa furadhe jalaa bade. Waa'ee isiin birrii jettu doolchen takka natti haraam isiin intala muslimaa yoo taate nama isiin kabajuuf nama isiin sodaattu qur'aana rabbii qabatte haanaa kakattu aniin kakadhaa. Birrii isiin hattee baate naan jette fiizaa fi paaspoortii tiyya fudhadhe shaanxaa tiyya hin sobne fudhadhe biraa bade. Nama mana jiru ragaa qaba jechuun hin rafanii ol ka'anii nan arganii malee anaaf isii ijoollee meeqa mana irratti intala takkaa fi isii ijaarsa isiiti wanni biraa hin jiru. Waan sanii alaa kana hatte hindiin kana hatte maqaa hoo nama balleessaa ta'e waan biraatti wal balleessu. Ammallee biraa deemee daqiiqaa 15 isirraa fagaadhe isiin miira keessa seenti amma hin beekaa hanga jalaa bade namni miira keessa seenu walii hubadhaa
birri isiin kafalaa fi jedhee ijoollee manatti goddanyaa gatee biraa ba'e irratti sagalee qabeef. Birri tante haqa tante fiizaa fidde fiizaa kafalee fi jammar birri fiizaa kafalee birri tikeetiitiin irratti hafe. Tigalee kana sii kenna wanna biraa maalirraa barbaadde biiftu. Sagalee isiin irra qabdee shoorxaa si qabsiisa maalii si qabsiisa akkasii si goosis kaameraan si laale haana laal. Imaaraatii keessatti anaallee qaraamaa keessa seen biiftullee taate waraqaan qabdan haafisillee ija takkaan wallaalala. Hoomatti akka waa'ee seeratti inni sodaachistu. Inni tokkoffaa waa'ee maqaballeessaan boo birrii 3,000 jettutan an birrii 3 birrii biiftu birrii 3 harka kiyyaan fuun. Shaanxaa banee fudhadhe paaspoortii waraqaa kiyya fudhadhe hin kaadu. Fudhadhe biraa bahe akka ilma namaa kadhadhe biiftuu waraqaa kan kee ilmi namaa naggaadeen guyyaa takka hin kassara guyyaa takka hin argatu. Akka isaan jedhan san immoo ani namichi gandaa wanarra qabatee birrii inni naa kennu hin barbaadu haraa manatti haa taatu Itoophiyaa galuu marataa dheebisii biratti kunuun. Amma indi birriin isiin sitti baafte meeqa? Hin beeku birrii fiizan naa baaste fiizan malee birrii tikeetti birrii Itoophiyaarraa obboleessi kiyya 26,000 Ibbashan birrii tikeetti galcheef. Ka tikeetti achiisatti na fide. Ka fiizaa qofa haqisiin irraa qabdu. Ka fiizaa sun meeqa dhagaa qabdu birrii tikeetti fiizaa qofa. Tikeetti kalee fiija. Ka fiizaa sun meeqa akka ati beektutti hayyee? Ani itti waa'ee kanaan dalagu hin beeku. Himadhu jedheenan himadhu sii kenna. Osoo waliin hin dubbatin dhuftanii. Waa'ee fiizaa ittiin dubbanne laal as geennan waa'een birrii kiffiyaan kunuu as geennan birrii fiizaa tikeetti kana na kafalchiisan malee waa'ee sanii itti hin dubbanne. Tayyib amma qoy. Biraatti hin beeku nama biraattu itti na fide. As dhufnaa warabbal kaaba heega mi'attii tararraa dhufte ati dalagaa seente inshallah naan jedhan akkuma san kunoo gabaanarra dhaabdee qaraamaa keessa na galchite. Osoo an barraa dalaguu hin barbaadu biiftudha. Isiif immoo morkadhaan warabbal kaabaa kan gadi ba'ee guyyaa adiin deemullee hin beeku. Sabboona isin jettu nama isin jibbitu ani hin jibbu. Mucaa tokkollee Toofiiq isin jettu nama isin jibbitu an jibbu hin. Mayatti ani nama waliin nan ofiin asli asirra waan nan qabdu ijoollee biyyaatiin akka waliin nan ofiin. Amma akkasii miti. Maalii Dhagaye asli tokko farratti tasgabboosee haasoftu waan nama hin haasa'ini. Hindi. Waan kiyyaaf kan kee qofa haasa'e. Waan kiyyaaf kan kee. Amma ina hindi. Waa'ee namarra dhaabbadhu. Waa'ee namarra dhaabbadhu. Sitti gorseemi. Biiftuu haalli waliin nu fidde haala. Si wajjin haasa'an jiru bara namma. Asi wajji haasa'aa. Hindi dhageeffadhu ka. Hindi. Tasgabbaa'ii haasa'e isa wajjin. Biiftuu dhiisi ati biiftuu callisi asliin ittiin haa dubbatu. Hindi. Biiftuu jalaa dhiisi. Hindi. Ati namni nama walii galuu wal dhabuu nama jiraatu jedhe amma bada jettee dalga kaane hin qabatin jedhe gaafa dura dhuftu mucattiin soddaatii teessanii si dubbatte san biiftulleen haga kanaan si fida mallaquma haga sirra jirutu hin beeytu moo ati amma wallollaanuma jaallataa jirta. Hin kaannee barani. Meeqa sirraa qabdiree meeqa sitti baate siin jette isiin afaani. Wallahi hin beeku. Asli yeroo takkana dubbisme asli nin dubbadha. Asli meeqa waan sitti maane waan sitti maame qoy. Hundi keessanuu wanti beektanii jira. Anaaf hindi haadhee mita waliin beekani. Gaafis eegan isiin jette ani waa'ee keessu waa'ee biiftuus waa'ee hindis sun taane waanuma akkaatama seera biyya kanaa jechuudha. Fakkeenyaaf nama tokko gaafa namni Beeruut haa ta'u Itoophiyaa haa ta'u bakka wayii irraa gaafa fidu Yoan 500 illee fide 200 illee yoo fide namni sun yoo danda'e jedhe nama san fuudhee hojii galchuudha. Yoo namni sun hojii galchuu kaan namni sun hin deema jedhee dammootu namni sun hanga namni sun argatullee kafaluu yoo baate waan namni sun dhuunfaan nama sanii kafalee hojii deemus jira. Sigalee hin deema yookaan deemee gara barbaade deema hojjedha. An fakkeenyaaf waan biizaadha isiin na fiddee waan biizaa kafaleedha waan tikeettiif hin taane bichaa osoo hin taane fakkeenyaaf isii wanta achi isii fiddee fi yookaan firoomaaf isii fiddeen jirtu waa irratti argachuudhaaf sigalee waa isiin argattu kana madaalawaa godhanii jechuudha. Fakkeenyaaf yoo isiin 6,000 waan argattu taate yookaan 5,000 argattu yoo taate kasaaraan kan kiyya hagana kassari akkasidha seerri akkaataa itti kafalu malee isiin amma fakkeenyaaf kana kafaltettee isii walii haasofteen jirtu. Isiin ka fidduuf yookaan namni kan biyyarraa nama fiduuf nama sana hojii galcheetiin bakka hojii galchanii waa argachuudha sigalee malee isii wanti kafaltuun jirtu. Kanaafuu isii wanti isiin gochuu qabdu yoo ta'e jiraate waa isii argattu sanirraa hamma ta'e akka kafaltuudha malee isiin amma kana naa fiddaa fi akkasitti miti kan isii walii galii dhufan jiran. Kanaaf amma isiin
meeqa akkanaa kennitaa meeqa biizaa waan isiin beektu hin jiru kanarraa argite isii waan beektu hin jirtu abbichatu ani osii fidee hojii galchee kan argadhaa kan jedhu abbichisanii fi wannidha malee. Okay, akkasitti nuu sirreessaa ka'ee dhufi. Ayyee bareeda. Biiftuu dhumma dhootama. Ila asli amma jecha amadii irratti sirriidha. Mucattii kana niin fidee fakkeenyaaf fiizaa baasanii ijoolleen as jalatti hojii kana hojjetan takka takkaan beekta fiizaa meeqaan akka ba'uu fi tikkeettii lama muree meeqaan akka muramu. Tikkeettii lama keessa rabbiin dhugaa naa dubbisu tikkeettii tokko naa kaffalte tikkeettii tokko irraa hafee jira. Isinii galaa amma kan birrii duraa kan fiizaa tokko fiizaatii fi tikkeettiiti. Kan birrii hardhaa dhiisi. Kan isaa kan duraati. Kan hardhaa akka jirutti isinitti himuu danda'a. Kan ittaanu immoo kan hojii nagalchite mana akkanaa seene jettu mee namoonni as jalatti mana madaamii hojii ijoollee galchitani. Mana madaamii san keessa waan jiru amala mana madaamii san keessa ani dhaqee hin beeku. Yoo isin nan taane amalli mana madaamii kanaa nyaata hin qabu dhugaatii hin qabu maatiin kun naaf hin taane jette jijjiiruudha. Isiidhaa jijjiiruudha. Hawaayee namoota as keessatti haasoytu dammoo dhimma namaatiin waan wal qabatu miti. Ani akka obboleettii kiyyaatti ishee gorse wala silkii isii korkoraata silkii gurguruu miti osoo waan fedhanii gurguree birrii kiyya nuusii naan dhufu waan ta'eef homaallee nan fayyada. Ani osoo silkii isii yaade osoo shira isii yaade osoo mucattiin waan namiiti jedhee guyyaa takka yaadee jiraadhe warra balkaaba silkii isii ittiin kennu silkii isii cuufii kaayee guyyaa isiin dalagaa deemtu qofa silkii isii kennaaf ture. Tokko farratti birrii an biyya kanaaf fidee birrii itti baasee tikkeettii fi fiizaan baasee fide birrii takka naan kafal ani ka isii fidee isis fayyadee isis dalagaa galchee fayyadee ofii kiyyallee of fayyaduuf malee isii tokkoffaa mana kaayeetiin mastaawutii taatee laallachuufi miti lammaffaa irratti isii yoo galchee jedhe ani indiyaa irraa fuudhuufi miti indiyaa irraa osoo hin ta'in madaamii kennineef sanirraa fudhan madaamii kennineef irraa fudhan isiin kana hundattuu hin jirtu hawaayee komentii asirratti hin barreessinaa qaba. Hawaayee baalagummaa malee haasoitu kasanis isiin galchu. Ani dhimmi indiyaa waliin fide asli ammallee taanaan borullee taanaan dhimma tokkoffaa birrii kiyya har'a boorsaa keessa birrii kiyya fudhattee baatee fi dhimma fiizaa isiitii fi tikeettii isii qofa. Ammallee taanaan gara keessaatiin illee haasofna an birrii kiyya malee waan biraa irraa hin barbaadu. Waan takka irraa hin fedhu. Boorsaa keessaa meeqa fudhattee maal jettu? Assalamu alaikum warahmatullah. Hindi illeen saahibateena see harraafi miti anamma hindiif jechaan jiru. Warri birrii boorsaa na badee maalii na badee tan birrii boorsaa keettanii nama wajjin mana galaa birrii boorsaa keessa keettanii bakka biraa deemu takka ammoo mana keessatti birrii walitti qabdanii biraa deemuuni kuni dogongora keessatti warri waan akkanaa dalaydan dhugaa dubbachuuf dogongora keessa hin biiftu barumsa isinii ta'a jechuudha. Maaliif jennaani namni martii nama namu martii tokkon ta'u jechuudha. Akka garaa ofiiti miti galee namni obboleessa ofiitu amanaa dhabaa fi irraa siiqee waan dhoyfatu takka dhoyfata. Garaa ofiitu amanaa dhabaa feetoo itti dhugaa itti Oromoon. Kanaaf warri waan akkanaa dalaydan kun duraan dursanii osoo birrii keessan kararraa kaayattanii bareeda ture. Erga ammoo tiyyuu ta'ee hindii yoo ta'e dhugaa dubbachuuf asirratti beeknaani nama waan akkasii hin hojjettee yookaan yoo hojjettee waan dhoysitu natti fakkaatu nama waa garaa ta'an natti fakkaatuuni nama haqa namaa dabsullee hin fakkaattu sii galee waan tikeettii waan amma jettan kana hunda